Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti himna. Jiraattonni aanaa naannoo haala suukanneessaan erga ajjeefamanii as yaaddoo qabaachuu ibsan. Jiraattonni aanaa naannoo ganda halluu dinkii jiraniif naannoo ishee jiraatan gochaan dilbata darbe humnoota fannoon ofiin jedhaniin namoota nagaa irratti raawwate ilaalchisee yaada isaanii nuuf laataniin akka jedhanitti gochaan kun baay'ee rifaasisaa fi ammallee sodaa nageenyaa qabaachuu isaanii eeraniiru. Akka jiraatan ganda halluu dinkii jedhe tokkotti humnoonni kun yeroo garaagaraatti godina Guraagee irraa dhufuun aanaa kana keessatti gocha ammeenyaa kana raawwatus jedhe. Jiraataan yaada isaa nuuf qoode. Jiraataa biraan maqaan isaa yaaddoo nageenyaaf akka dhahamu hin feene tokko ammoo humnoonni kun dheengadda kan dhufan nama afaan Oromoo dubbatu mara irratti gocha ciiggaasisaa kan raawwatan. Humnoonni kun bara 2016 akka lakkoofsa Habashootaatti dhimma lafaan wal qabatee ofumaan buqqa'anii kan deemanii fi godina Guraagee keessa kan buufatan yoo ta'u, amma ammoo leenjii fudhachuun dhufanii dhukaasa nurratti banan jechuun yaada isaanii ibsan. Itti dabaluunis akka yaada isaaniitti humnoonni kun yeroo jahaffaa gochaa akkanaa namoota nagaa irratti raawwachuu isaanii fi mootummaan dhimma kana hordofee nageenya keenya eegsisuuf dirqama isaa yoo ta'e iyyuu kana garuu gochuu hin dandeenye jechuun dhaammatan. Dhuma irratti qaamni nageenyaa jira moo hin jiru yoo isaan waan kana raawwatan jennee gaaffii dhiyeessineef gaaf deebisan qaamni nageenyaa naannoo kana jiru milishaa gandaatu jira. Humni kun garuu milishootaa ol ta'uun dhukaasa banuun booda erga namoota keessaa fi ala jiran ajjeesanii booda gara bosonaatti baqachuun gara godina Guraageetti akka baqatan nuuf himan. Bulchitoota aanaa kanaa dhimma kana irratti yaada akka nuuf laataniif gaafachuuf yaaliin nu goone ammatti hin milkoofne. Baaburri deddeebisa uummataa Jibuutii irraa gara Dirree Dawaatti deemaa osoo jiruu galagaluun lubbuun namootaa darbe. Baaburri deddeebisa uummataa Jibuutii irraa ka'uun uummata fe'ee deemaa osoo jiruu galagaluun konkolaachisaa baaburichaa dabalatee lubbuun namoota 14 yoo darbu balaa kanaan namoota 29 ammoo madaa'uun dhaga'ame. Ka'umsi balaa kanaas furgoon baaburichaa cituu akka ta'e bulchiinsi aanaa shinillee ibseera. Bulchiinsi magaalaa Finfinnee dhaabbilee xixiqqaarraa eegaluun hanga hoteelota abbaa urjii 5tti qorqortii eegaluuf. Akka biiroon karooraa fi bulchiinsa magaalaa Finfinnee jedhutti torban dhufuurraa eegaluun lakkoofsi kun kan eegalu yoo ta'u, kunis kan barbaadameef dhaabbilee daldala magaalattii kan addunyaa waliin sadarkaa akkamii irra akka jiru beekuuf kan yaadame jechuun ibsa miidiyaaf kan kennan hoogganaan waajjirichaa obbo Adam Nuurii himaniiru. Akka obbo Adam jedhanitti lakkoofsi kun boqonnaa lamatti hiramuun adeemsifamaa jira jedhanii bu'aan achiirraa argamu baay'ina dhaabbata magaalattii keessa jiranii baay'ina hojjettoota dhaabbata sana jala jiranii beekuu akkasumas hanga kaapitaala dhaabbatichaa beekuuf kan gargaarudha jedhaniiru. Oduu keenya itti aanuun hooggantoonni biyyoota Awurooppaa waamicha Tiraamp dhukaasa dhaabuuf Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti taasisan akka deeggaran ibsan. Hooggantoonni Awurooppaa gamtaa Awurooppaa ibsa waliin onkololeessa 20 bara 2025 baasaniin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waraana Yuukireenii fi Raashiyaa gidduutti taasifamaa jiru dhaabuuf carraaqaa jiran cinaa akka dhaabbatan himaniiru. Gamtaa kana keessatti Faransaay, Biriiteenii fi Yuukireen ni argamu. Akka qabiyyee ibsa ejjennoo kanaatti dhukaasi dhaabachuu qaba. Haalli amma jiru dhukaasa kana dhaabsisuuf bu'uura ta'uu qaba jechuun ibse gamtichi. Akka ibsa White House irraa bahee ibsutti yoo ta'e ammoo haala amma jiruun Yuukireen lola kana Raashiyaa injifachuu hin dandeessu. Kanaaf gara mariitti deemuun abdii jedhanii amanu pirezidaantii Tiraamp. Ministeerri Ajaalaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoon ammoo gita isaanii Raashiyaa Sergey Lavrov faana guyyaa kaleessaa bilbilaan erga mari'atanii booda mariin torban kana geggeeffame jedhamee eegamaa ture gara yeroo biraatti akka darbe himan. Marii Tiraampii fi Puutiin gidduutti taasifamu ammallee hawwii guddaan kan eegamu yoo ta'u garuu guyyaa isaa akka hin mari'atiin
kan gabaase BBCdha. Oduu keenya xumuraatiin hiriirri mormii magaalaa USA keessatti geggeeffame. Qabiyyeen hiriira kanaa bulchiinsi Tiraamp Dimookiraasiif yaaddessaa ta'uu kan of keessatti qabate yoo ta'u, Tiraamp mootii nurratti hin ta'u jechuun magaalaa akka Los Angeles, Chicago, New York, Washington DC fi Miami keessatti geggeeffamaa oole. Magaalaa New York keessatti hiriirtonni mormii kun daandii guddaatti walitti qabamuun Dimookiraasiin sirna gonfoo miti, heeraan bulla kan jedhu dhaadannoo dhageessisaa turaniiru. Utuu mormiin kun hin taasifamin dura bulchiinsi Tiraamp warra jibba Ameerikaa qaban jechuun warreen hiriira kana geggeessuuf garee sana dursan maqaa dha'uun ammeessee ture. Kanumaan wal qabachuun bulchiinsi Tiraamp hojjettoota nagaa eegsisan magaalattii keessa bobbaasee ture. Kun garuu aangoo pirezidaantii miti jechuun lammiileen biyyattii komii qaban bifa qeeqaan kaasaa turan. Lakkoofsi namoota hiriira kana irratti hirmaatanii 100,000 ol ta'u gabaasaa poolisii New York baaseerraa mirkaneeffanneera. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabannu kanumaa nagaan nuuf tura.